namni bara jiraatu keessatti iddoo deemu iddoo dhaqu iddoo taa'u hundumatti jechuudha maatii keessa jiraatu eessumatti yoo taananii lafee dugdaa jireenya dhala namaa kan ta'e obsadha jechuudha namni obsa qabu waatu malee eessayyuu ga'uu hin danda'u jechuudha namni obsa hin qabne wanta yeroo dheeraadhaaf itti dadhabee wanta yeroo dheeraadhaaf jechuudha aarsaa itti kaffalee umurii isaa itti fixatee karaa hundumaan illee jechuudha yaadaaf sammuu isaallee wanta yeroo dheeraadhaaf duukaa hiriiraa ture haal takka keessatti balleessuutii danda'a jechuudha. nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii annagaara rabbiin galannaa ta'u isinis nagaa akka taatan abdiin qaba viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa isinillee walii keessanii fi koomentii jalatti yaada walii barreessaa gorsasaa ta'u walii keenya irraa hin baranna isiniin jedha obboloota koo yaadni isa tokko keessa jiru isa tokko keessa jiraachuutii dhiisuu danda'a jechuudha akkuma barreeffama argaa jirtan jechuudha iskiriin irraa yeroo baay'ee jechuudha waa'ee gorsa ijoollota biyya harabaa keessa jiraatan irratti jechuudha wanta akkanaa kun kan laattamu keessumaa samoona darbee kana keessatti waa'ee hojjettuu Filiippiinii kan taate irratti jechuudha ijoollonni tokko wantoota bakka hin taane jechuudha dafqa isaanii hojjetanii jechuudha mindaa isaanii dhabuurraan kan ka'e wantoota tokko sammuu isaanii keessa yeroo galu jechuudha haariidhaan dudubbatu iskiriin irraa kan argaa jirtan kuni akkas jedha jechuudha namni dubbisuutii hin dandeenye tokko yoo jiraattanii dhugaa waaqayyooti tokkos qoricha bittee maatii muluu fixa jettee birrii ji'a lamaati jettee kana irratti illee maal tokko kenniif ijoollee keenya haadha korga gootee okay jedha jechuudha mala yookaan immoo gorsa tokko yaada tokko laadhuu fi akka obsa godhatanii jechuu barbaadde jechuudha mucayyoon kuni egaa obboloota koo namni biyya namaa keessa dhiisatu jechuudha biyyuma ofii keessatti maatii keessa jiraatu gaa'ela keessa jiraatu naannoo jechuudha hawaasa keessa jiraatu keessatti wantoonni nama aarsanii hedduu isaanii jiraachuu danda'u jechuudha garuu kana hunduma isaa keessatti namni waan kam keessatti wanta isatti dhufe obsaan jechuudha tasgabbiidhani amala toleeti jechuudha kan inni jiraachuu danda'u wanta tokko rakkinni uumames yoo jiraate yaada tasgabbaa fi yaada nagaa qabuun yoo hiike bareeda jechuudha isaafillee karaa isaallee gabaabbata jechuudha haalicha sana mijeeffachuudha fi egaa kanaaf iyyuu obboloota koo nama biyya namaa keessa jiruuf immoo obsi waan guddaa fi wanta baay'ee barbaachisaa ta'e jechuudha namni obsa hin qabne rabbiyyuu kadhatee fuula rabbii tureetoo hamma rabbi deebisaa deebisuufitti argachuu hin danda'u jechuudha. deebiin sana iyyuu fudhachuutii hin danda'u bakka dafee kadhatee dafee haaree dafee iddoo sana waan hin taanellee lubbuu isaatirratti illee murteessuutii danda'a jechuudha kanaaf obboloota koo warri akkasii kun jechuudha maaliif amma fakkeenyaaf mucayyoon kun miindaan ji'a lamaa jechuun kennuufiitii danda'u jechuudha baay'ee waan baay'ate miti jechuudha jararra jechuudha ji'a lamatti ji'uma lamaan ji'a sadiin kanan namaa kennu jechuudha jarichiyyuu namoonni ji'arra dabarsanii namaaf kennanii kanaaf obboloota koo miindaan keessan hammamiyyuu waggaa haa ta'u waggaa lama hamma barbaade jechuudha ji'a meeqayyuu dhiisetu jechuudha wanta jechuudha qarshii keessanii jettanii jechuudha wanta isinitti badee jettanii to'ii wanta adabbii yookiin immoo murtoo akkanaa murtoo daba ta'e tokko murtoo ammeenyaa mana ga'u kana adaraa keessan jechuudha haarii keessa galtanii akka isin hin murteessine barbaada jechuudha maaliif birrii mucayyoon kun amma dura hojjechaa turte birrii ji'a lamaati qofa jechuudha yeroo dhattee maatii kana hunduma isaanii gaafa waan goote irratti goote jechuudha akka amma jetti koratti dhugaa ta'ee gootetti taananii seexanni immoo maaliif wanta nuti yaada keenyatti yaadnu wanta nuti ama sammuu keenya keessatti yaadnu tokko fuudhate jechuudha akka nuti galmaan geenyu jechuudha ingoota godhi gaariidha nuun jedha jechuudha waan hamaadha waan ta'eef jechuudha seexanatu kana nutti yaada keenya keessa wanta kaa'u kana hin dhugoomsa jechuudha kanaaf iyyuu jechuudha obboloota koo wanta nuti yeroo baay'eetti dadhabnee nu jalaa fudhatee too'i baduu danda'a jechuudha fakkeenya mucayyoon kun otoo nama maatii kana fixxee ishiin illee hin galtu jechuudha ishii irratti illee murtoodhuma du'aati jechuudha kan murtaa'uu danda'u oodhumayyuu jechuudha qoricha kana nyaachisteetumayyuu otuma ilaalle maatiin kun du'uudhaayyuu baatanii waanuma kanayyuu otoo irratti arganii dhiisisanii umurii ishii guutuu mana hidhaa keessatti mucayyoon kun tortoruu dandeessu jechuudha
Kanaaf obboloota koo murtoo akkanaa kana murteessuudhaan dura yoo didee humna keessanii ol kan isinitti ta'e jechuudha. Golli keessa jiraattan jechuudha. Amalaanis haa ta'u qarshii keessa isinii kennuudhaanis haa ta'u amma isinii danda'ame jechuudha. Kinoo sooshaal miidiyaan hawaasaa toleera waan ta'eef koottatoo ba'aatoo jechuudha. Warri silkii qabdanii sagalee nuuf ta'a jedhaatoo obboloota keessatti dubbadhaa. Akkasuma immoo karaa dandeessan immoo karaa seeraa biyya jiraattan keessatti imbaasii hojjetu jechuudha. Amma ta'ee haasofsiisa jechuudha. Yaada tasgabbii qabuun isarraan kanaaf immoo sooshaal miidiyaa irratti koottatoo obboloota keessatti madhaa. Obboloonni keessan immoo kan sin gargaaruu danda'u jechuudha. Kan sin gargaaruutii hin dandeenye immoo sagalee isiniif ta'anii qaama sin gargaaruu danda'u tokko jechuudha. Qaama dhuunfaas haa ta'u qaama mootummaatis haa ta'u jechuudha. Kallattii kamiiniyyuu akka gargaaramtan isiniif gochuutii danda'a jechuudha. Maaliif lubbuun keessanii yoo ba'e obboloota koo haati keessan abbaan keessan obboloonni keessanii reeffa keessanillee argachuu dhiisuu danda'u. Umurii isaanii guutullee karaa ilaalati jechuudha. Kan isaan afan umurii isaanii hamma jiraatanitti gubachaati jechuudha. Atis immoo nama ajjeeftee jechuudha. Ofii keetiif duuni tokko sirra ga'uu danda'a. Wanti tokko sirra ga'uu danda'a. Yooruma sirra hin geenyellee rabbi jechuudha. Lubbuu duutu sanaa fi lubbuu ati ajjeeftu sanaa fi sirraa fuudha jechuudha. Sitti farada jechuudha. Kanaafiyyuu obboloota koo yoo didee isinitti baay'atee karaa namaatiinis furmaata dhabdu yoo ta'e nama ajjeestanii ofii keessanii ajjeesurra jechuudha. Bakka carraa simbuusu haala mijeeffadhaa hamma ta'e jechuudha. Ba'aa jechuudha bakka jirtan sana. Haalli iyyuu isin mijechuu yoo baate ba'uudhaaf lubbuu namaa fixuurra jechuudha. Maal gochuu isin wayyaa bakka calliftanii baatanillee mootummaatti yookiin poolisiitti harka kennachuu isin wayyaa. Kanaafiyyuu adaraa murtoo akkasii murtoo fokkisaa kana obboloota koo ofirratti fudhatinaa isiniin jedhaa kun lubbuu ofirratti qoosudha malee waan biraa miti jechuudha. Kanaaf obsa godhadhaa, ogummaa godhadhaa, bakki nuti jirru jechuudha. Biyya keenya keessa miti, lammii nuti afaan beeknu keessa miti. Biddeentu biyya namaa kana gola namaa kana nu fide malee isaan homaayyuu nuuf hin ta'anii isaan halagaadha. Boru biraa galuu dandeenya jechuudha. Isaanis birri isaaniitiin nu hojjechiisu. Nutis immoo dhimma mataa keenyaan hojjanna. Amma sanatti immoo obsa godhadhaa jechuudha. Maaliif namni kamiyyuu taanan jechuudha. Gaafa biyyaatii ba'u jabaadhee hojjadhee biyya koo keessatti rakkachuudha irra biyya namaa keessatti waggaa 3 waggaa 4 waggaa 2 kana hojjadhee rakkadhee as deebuu naa wayya biyyuma namaa keessatti du'uu naa wayya asitti ija nama beekuu ilaaluurra jenneeti jechuudha. Kan biyya baane malee nutti tolee nuu guutee miti jechuudha. Kanaaf obsi barbaachisaadha. Obsi barbaachisaadha sinin jedha. Yaada qabdan koomentii jala kaa'aa. Hamma viidiyoo biraatiin deebinee walitti dhufnutti nagaan naa turaa. Hedduu isin jaalladha. Galatooma.